Sagantaa qormaata jaalalaatti rasiidoo wallaatii dhiifama wajjin deeqaa lama kanuu kan isu barbaanne. Nama si jaalatuun nu biratti argama. Namni jaalatu ni jiraate gama keetiin? Ni jira. Mee yoo jiraate gaa nama san maqaa isaa akka nuuf himtu barbaanna. Akkasii. Eeyyeen. Okay. Maqaan isaa. Hashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa arraas gaa sagantaa qormaata jaalalaatiin akkuma beekamu walitti deebinee jirra. Sagantaan qormaata jaalalaa kutaa takka lama sadii jettee jaboo lakkoofsiftee jirti. Egaa sagantaan teenya akkuma beekamtu sagantaa namoota seenaa jaalalaa nama gaddisiisuu fi nama gammachiisuu qaban asirratti isiniif dhiyeessa jechaatiin karaa bahar isin dabarsaa. Hayya daawwattoota keenya akkuma beekamu sagantaa keenya qormaata jaalalaatiin walitti deebinee jirra. Arraas nama keessummaa addaatu nu biratti argama. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa isin jenna. Kallattumaan gama keessummaa keenyaatti isin dabarsina. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eedan. Okkee jalqaba irratti maqaa keetii fi nama qoodamatti kennu. Maqaan kiyya Izzattiin Nalgaan. Izzattiin. Maqaa ishii immoo Filsaan. Nama jaallattu jechuudha. Hayyee gaamee Filsaan tuni eessatti argamti? Baabbiluma ishii. Baabbilee jiraatti? Meegaa ishii tana yookaan jaalaluma ishii qabduraa qoruuftee maaliif qoruuftee ishii tana? Ishii shakkii waan danda'in bakki jaalalmaan ishii qabu sannaqaa beekuuf bakka. Nama baruuf jechuudha. Ishii wajjin hangam takka wal jaalachuu jirta? Amata sadii. Amata sadii jechuudha. Meegaa akkaataatti wal bartanirraa eegaleetii mudannoolee takka takka waa'ee ishii ibsan yookaan meegaa baabatti? Ayyaanaaf isheen akkatti wal barree kilaasii wal barree hanga asuma torbaa karaa ture. Nuti jammaadhaan ta'u yeroo bakka ishii tana isaan bira waan ishii jaalladhu jecha ishii tana ni arrabsa isaan biratti adareen sangaa jaallattu arrabsiti yoo akka jaallattu. Inni ishii tana ni arrabsa inni immoo qophatti ishii tana ni jaalladhu. Qophee bakka ishii tana ni yaada akkamitti itti baay'ee bakka ishii tana si sodaatu giseen jammaa bira dhufe immoo ni arrabsa ture bakka. Waantuma akkasitti guyyaa takka bakka keessaa ba'ee itti dhaguudhaan qabayyee itti dhage. Itti dhagee giseen gaafadhu ishiinuu akka itti nagaa fudhatu barbaadu jiru. Bakka giseen itti dhagee ishiin ammaa fayyadu. Jaalalatee? Naaf bakka naaf qeebalte gisaan. Nattuu tursiisan bakka. Irraa dura wal beektan ture jechuudha akka nuti kilaasii isa wal beennaati. Maali arrawumatti jaalalaan sitamu arrawu dura wal taatanii xiqqoo saahibummaa hin jiru wanna kana. Ati kanuma saahiba nama takka takka arrabsan nama jedhaa bakka akkasii. Lakkafuma takka takka jechuudha. Arrabni jeetti waan guddaa takka nu fakkeessite. Egaa lakkafuma bakka. Bareedaadha. Meegaa sidana namoota meeqanii geessanii jaalalee galtan? Ati amata sadii. Amata sadii? Meegaa akkanaan si harkutti giseen si harkuu nama xiqqaa fakkaata. Amata sadii dura ati jaalalanii beeytaame? Gaafa bitii kilaasii seentee barnoota baratu. Jaalalaan barachuu tura. Umriin kee meeqa sila? Umriin kee meeqa? Umriin kee bakka 18. 18 amata sadii dura jechuusi amata 15 jaalalee eegalte jechuusi moola jechuudha. Hedduu gaa namatti tola. 18 gadi silaa jee qabuuf hin deemete. Waa hedduu 18 gadi ijoolleedha miti. Jechuun giseen eegalee 18 gadi jechuudha. Isaan 18 geenu bira dhufe gaafa. Garuu sirri. Asii qabamta keellaa jaalalaa. Amma gaa waan takka takka fatanneeti. Mee dura gaafi takka jechuun gaafadheeti. Yaanilee gaafi takka nan qaba. Isiinis gaa kaan tilmaamutti umriin si yoo sarratti kaatti malee sarara dubbatu. Ati isiin 16 akkam ni taate? Amma. 16 amma haa isii tana silaa warri khiyyaan akka diyaaspooraa tokko dhufee bakkaani kannaaf jaan akkam silaati. Isiis gaa gizeenii fi dubartii takka kan nu deeman warri xiqqoo normaalaa gaa warri intalaafis keessan laalu yookaan nama jaalatu fidadhu yookaan kan nuti si fille teerumidhaan. Amma yoo isaan jaaladhaa itti ati onnee manguddoo wajjin ganda isaanii dheeyitee fakkaanaa jaalatee naa kannaayii jettu. Harka abbaa cabbattee. Ni qaba. Ifuutaa jechuudha. Ni fuudhee. Si duraan fuudhamtu. Duraan fuudhamtu waan feetee ni jira. Egaa gaafuma tanaan wal fakkaatu xiqqoo faallaatiin si gaafadha. Amma ati fakkeenyaaf maallaqa irraa miliyoona takkaa fi 300 qabda haa jennu. Miliyoona takkaa fi 300 qabda jaalallee teetan abbaan isii dur rakkatee yookaan dhukkubsatee yookaan sababa adda addaatiin rakkoo seenee maallaqa miliyoona takka namarraa liqeeffatee nyaate haa jennu. Maallaqa miliyoona kana
irraa kafaluu yookaan gurbaa inni maallaqa irraa riqeeffate san gurbaa isaa dargaggeessaaf intala tana kannu yoo ta'an ati miliyoona 300,000 sanii fi isii kan filatte. Miliyoona takkitti sinan kanaaf miliyoona takkitti dhiisiti addunyaan asila danda'e ni kanaaf ture. Ni bittaa jechuudha. Biteebii ni kanaaf ture. Magaalaa Bishikaatoo osoo taate. Ni bittaa fi jechuudha. Maallaqa irraa keessiin tuluun caalee jaalala hedduudha. Hedduu malee jaallatee. Achumaan meeqa mudannoo takka jaalala keessatti si mudattee jiraattu. Ajaa'iba. Akkasitillee jira so'atu gaafa beeksisni obboleessa qabu. Obboleessa bakka lafa osoo hin ta'in fayyadamsiisanii jiraatu. Sababa isiitiin bakka isii jalaa kan jee hedduu tokko wallallee ture bakka guyyuu harna qabaa isii jalaa kan jee isii kana jalaa nafu bakka wallallaa qabeenya tuma anis nuuf jammaaf deddeenu maaltuma oduma kasii bakka isii abdii raamuu ture anis bakka isii tan yelumaan deemu ture ilaamaa hun akkasitti hojii jirra jechuudha. Akkasitti. Isii sababa isii jecha rabi laantuma jira. Uumamtee jirta waa aarsaa kafaltee jirtaa jechuudha. Isii tanaaf jecha aarsaa guddaa kafalee akka irratti ittis tumamee itti wanti ta'e umrii qacarummaa tanaan isii umrii qaxaraa tanaan isii tana jaalate. Akkasumatti jabeeffadhu jennaan akka yoo beektee wanti dhufee duraan fuullee jeetii shakkee gaaffii sandeessee yoo dhufanillee ni fuudhaa jira qophiidhaan murteen tole isiin akkanatti amantu kun akka dhaabsiifamtu nutis abdii qabne gaaffii biraa kadeessituu bira jiraanii nama xiyyaan gaaffii qabu. Qaxxataa dawwalleeti adda baasnaa akka inni itti amane kanatti yoo isiinis maqaa isaa himte sirriidha jechuudha. Carraa guddaa jechaati. Asiin gaamee waan carraa guddaa siif hawwina. Yoo isiin kan waan biraa jettu taatellee nuti si faana jirra. Jajjabeessaatuma ilma dhiiraati. Wanni kanarra caalu sana mudachuu danda'a. Hello. Assalaamu alaikum. Waalaikum salam. Obboleettii yoon dongoro baadhe fiilsaniimi. Sagantaa qormaata jaalalaati irra sii dawwallaatii dhiifama wajjin deeqaa lama kanuu kan itti barbaanne. Nama si jaalatuun nu biratti argama. Namni jaalatu ni jiraati gama keetiin. Jira. Mee yoo jiraate gaa nama san maqaa isaa akka nuuf himtu barbaanna. Akkasii. Eeyyeen. Maqaan isaa Izzaddiin Gaama. Ayyee. Isa jiraatame. Daggala jiraata. Izzaddiin jettee? Izzaddiin. Meegaa nama kana Izzaddiin ta'ee fi nama biraa ta'e waa hin beekne siifin itti kanna adda baafatta nama ta'e. Ayyee. Hello. Assalamu alaikum. Gaaffii si gaafata weeffaati. Gaaffii si gaafata weeffaati. Sin jaalataa. Meegaa ammaan tana isiin tun si deebiftee jirti. Garuu ammaan tana intalli takka ta diyaaspooraadha. Ta karooraatiin kun karoora qabda. Karoora keessan galma gahuudhaaf si gargaartu. Na fuudhuu qofaas irraa eegama. Waan barbaadde fakkeenyaaf yoo fi ati bakka miiliyoonara ta'uu karoora keetii bukaara 5 siifin banaa. Maallaqa guddaa qabdi biyya alaa tiraa dhufte na fuudhii yoo siin jette miskiintitii ta'e tana filattamoo isiisan. Ni fudhagaa maarroo Taanee fidaa? Egaa manis baay'ee yaadne amma wajjin aanaan maarroo Jechuun isiin tun maal siin jetti? Namalee. akkuma ta'u godhatta qoye. Miskiintitii siin jedhuun bilaashuma kasaartee jechuudha. Malli jireenyaa galee xiqqaa keessi guddaati. Ani illee silaalsanumaa fudhadha. Inni itti jaalalaan of jechuu deeme mormuuf Jechuun wanni naan siree kun tan akka nu ibsanuu kannetti maalleeni isiirra naan caalu addunyaan isiirra naan caaltu jee. Garuu isiin hin jaalatta gaa. Ni jaalatta Ni jaalala isii tanaas hin dhiisu kan maallaqa tanaas hin fudheessisu. Jaalala jechuun nama saniif jecha akka maallaqa baaftetti maallaqa sanii dhiisuu qabdi isii jecha. Dhiisuu addunyaa tana bareedduun feete haa dhuftu qasii feete siinootiraatti xiyyaarree haa dhufu dhiisuu qabda isii tana jecha. Ana akka mataa kiyyaatti akkas jeetii namana garuu anti Ana akka mataa kiyyaatti gaa isaan hojjetu waliin hin fudhan jaala. Tole yoo maallaqa amma maallaqa qabduun isaa akkaan sottee yoo maallaqa ati akkasii qabu waan silaa isii si gootu sana ati qabu
سينجت وين سيخنا بقى مسكين تمدي أنا بقول مرة بقى كذي أتمنى لك مجال اللي تاجي آجا آمن إسمار سنيجر أما مالين كم نفتجارا ويا إيجا قالوا يوم مالين كم سيجرتي إسرائيل كيجيجوتو إسلامين راو إسلامي ولا يسمى فود بس ما كفو آجا أتيار بتقدر بيجي مكان نقول سنندي jechuun amma ati wali carraa si deebi'uun qabdu yoo hayyam fudhatte baatii lama sidii ni haafaa godhattee suutatti wanti jedhe amma isiin tuni namni diyaaspoora hedduu basaasa qaba intelligensii reefiifu nama hedduu babbaasa qaba. Baadiyyaa galtee mana kireessitee boo sirra si qabdeeti. Bakka ati miskiinti tun biyya sana irra wayyaa ilma dirqama si godhee dirqama jala deemuun qabdu fadhii mataa reefii wasanuu. Fadhii mataa hiyyaatti isaa lachuu waliin fuudha. Inajam tuh diaspora, yo isi miskin tulu si gante, oke kan? Diaspora tara. Terangkap juga tukuma kap dalam anak katanya. Diaspora dia nih pada habis itu saya kan diaspora miskin titi, diaspora miskin titi. Diaspora miskin. Tapi lu wala mawali nama kan mujam bete. Bekum safi karshi, kerde wala mawali nama kan. Yo ha bekum sa yo ha. Tapi tadi bekum sar kata yo ha mu karshi ar kata bekum sar. Jawab cuma saya kata murni itu nah tadi jadi dia dekat. Malah fi jalla khancaan irratti korma jalla wantoota qopheessine wanti gurguramu maalla gaafamuu fi dhimma gaafisa tanaa miti maalla gaafamuu fi hajaalaaf muru kanaafuu ati waan daafu maalla gaaffidattee jirta ayyi gaamee hortuu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenyaa gaa sagantaan teenya akkuma agartanitti zamuuna kana dhalaan hundi qophootee jaalallee tokkicharratti aadaa qabattee cittee jirti egaa sagantaa wanni hedduu namatti tolanitti wanni barbaadnu jaalala xaliila wanni sagantaa tanafneef jaalalatti xaliilli akka jiraattu tana jechaati namoonni asirratti dhiyaatanii qoramuu barbaadan lakkoo isaas jala isinii keenya